keenya har'aatiin Kophee keessi qulqulleessa. Foto gaastaayitii iddoo wal jijjiiraman arsii qulqulleessaaf. Qodaa immoo gaafa tokko miccitu kan bishaan xuraa mitiire qayyartaa bishaan qulqulluu jijjiiraa deemta. Sana booda akka kanaa fuudhee kanaan akka godhe callu malee hin ta'an. Jijjiiriidha kuusaan. Ayyooman bararee afaan isaa akka ta'e. Egaa oolmaa kee AMN PLUS waliin taasifatta. Yeroo jalqabaatiif meeshaa ittiin kophee qulqulleessan qabatte yeroo daandii irratti baate. Barbaadeera turtiin majjaa 3-4 hojii mataa gootee hojjechuun barbaadan ture. Biyyaaf ni yaada, ofiif maatiif ni yaada. Gaadidduun keenya ganamaa fi galgalaa gaafa ilaalu walqixa ta'ee nutti hin argamu. Jijjiiramni kamiyyuu kan ofirraa. Jalqaba gaafan kopheen qulqulleessa jedhee meeshaa koo qabadhee manaa ba'ee. Yeroo bifa qabnu heerumuu. Yaada koo keessa iyyuu hin jiru ture. Addunyaa TikTokii keessa seenteeti. Mul'ata guddaan qaba dhugaa dubbachuu. Ilaalchatti barnootaaf qabdu. Egaan sin argu waaqumatu si argaa sirriitti na qulqulleessi immoo.